bichaan baay'ee waa baay'eetu jira sinii galee biyyi tokko amma Oromoo keessaa Booranni buqqa'ee jira. Booranni gaafa buqqa'u namni bebbeekamaa 3-4 konkolaataa fudhatee yoo deeme hunduu ijoollee deemeetu gargaara sinii galee wal ilaaluutiin hin gargaara nama. Garuu gaafa biyyi tokko buqqa'u gaafa biyyi tokko waa ta'u teessee video waamee hojjechaa olla ittiin sirbaa olla ittiin duit goone ijoollee saba Amaaraayyuu ijoollee sagalee babbareedduu qabdu iyyuu nuti tu addan qoodiin duit irra goone teenyee ilaalle mileenaan ilaalama lixaa ilaala. Ani ijoollee Amaaraa gaafan video hojjedhu an Oromoo caalaan isaaniitti ilaalama. Sigalee hin hojjenna. Yoo kana video daqiiqaa 2-3 uummata keenyaaf sagalee taane uummanni salaalee buqqa'ee ture uummanni salaalee waa baay'een irra ga'ee ture sinii gale uummatuma kanaaf iyyuu sagalee maaf hin taane ta'uu dhiisuun mirga isaati sii gale garuu immoo yoo amma Oromoo taatetti erga Oromoon fooloo si godhe erga Oromoon si hordofe maal ta'a yoo kana hojjette jennee walitti dudubbanne sii gale malee namni maqaa hawwii kaasee mee viidiyoon hawwiin ittiin arrabsamtee haadhuuf viidiyoon jira taana. Anatu bahee dhiifama gaafata ammas. Akka ilma Oromoo tokkotti immoo balleesseera sii galee balleesseen jira dhiifama jedheen jira koomentiitiin miiseejiitiin waa meeqaan jedheen jira garuu liqimsamuu fidide. Inni Oromoo ta'e anatu Amaara ta'aaf immoo sammuun laalla jechuudha sii galee. Namni beekumsa qabda taanaan namni tokko badiisaa argama. Tokkoon laala ijoollee kan ijoollee Oromoo kamiyyuu. Naqsitti hubadhaa yoo badiin jiraate jidduu taa'aasaa malee dhaggeeffadhu jidduu taa'aasaa malee ijoolleen na hordoftu ijoolleen na jaallattu akkuma isin isa jaallattanii anaan mataa galabbattanii jirtanii viidiyoo tokko hojjedheenis giruuppiin akkasii gaarii miti bakka ta'uun qabu. Sii galee qeeqamteettaa maaliif hin qeeqameen mirga kee baatee dubbachuu dandeessaa maaliif hin qeeqame waan hin qeeqameef san ammoo sirreessuu qabamu sirreessuu hin danda'u dhimma mataa keetiin waan jiru dhugaa jiru dubbachuun immoo mirga keenya miidiyaan immoo kanaaf uumame isa tolche ishoo isa balleesse immoo gadi qabuun waanuma jiru waan haaraa miti. Kanaafiyyuu Sooreenis intaluma Oromooti waan barbaadan jettan dhiistanii innis raacheenis ilmuma Oromooti. Sii galee namni wal asfaraarra'u tokko hin jiru. Namni wal asfaraarra'u namni wal hiisisee nama isa kana hiisisee ofiisaa nagaan ta'u tasuma dhalatu hin jiru biyya sana keessatti. Hin jiru tasuma. Yoo Oromummaa ta'e Oromummaatiin wal kabaju waliigallee waliin jiraachuu. Isaan alaa hin jiru. Waa baay'eetu jira. Baasneen dubbannu garuu hin jira waan baay'ee namni sanaan doorsisamu immoo utuun biyya keessa jiraadhe dhugaa Waaqayyo utuun biyya keessa jiraadhe titiisa koo namni narraa kaasu hin jiru. Nama dhiira ta'e titiisa koo narraa kaasu. Inni isiniif mootummaa ta'ee nuuf immoo mootummaa miti taanaan ni ilaallaachu. Ada mataa isa bakka parsanaalii waan qabu harkatti ofirratti waan jechuun malee Oromoomatu raachuu jedha malee raachuun hin eessa jira itoo ittaan maal hojjetachaa jira itoo ittaan ምንም ነገር ኦን ተቆንጆ እና ፐርሰናሊ ራቾኒ አፕሪሺየት ነን ዱጋ ረቢ ናማ ካም ናማ ሶሻል ሚዲያ ከነ ኬሰ ጅሩ የጁ ናማ ሶሻል ሚዲያ ከነ ኬሰ ሶሻል ሚዲያ ረጅሩ ኬሳችሁ ኦሮሞ ተኤ አናከራቹ ናታማቹ እንጅሩ ናቲቶ እንጅሩ ማለዳ Berri hojjetachuu beeka social media irratti akkamitti akka deemsisu beeka ofiisa maal akka of gochuu qabu beeka baaxaan goobaaz nu berri hojjetachuu beeka isinii galu miti gen dhugaa rabbii isinumti namoonni warri waan jetta warrumti raachuu anis dinqisiifataadha maali gaafa raachuun tiiktaakii hojjechaa ture ani tiiktaakii hojjechaa ture barnoota irra ture isinii galu miti waan na caala rool moodeelii kun haa ta'uu danda'a raachuun gen maal hojjee jechuun kun mucaan kun maal gochaa ture maal godhaa Sini galanti mucaan kun maal gochaa jira personally waan kan saatiin gaggeeffachaa jira malee dhugaa rabbiin akka kot raachee viidiyoo jedheen jira intalli kun sifaata taphatti guyyaa sana ammoo deemtee konseptii sana hojjettee jirti haa deemtee Eediyaayyuu siraachuun gaafatamuu qaba akka sabaati isheen laallatu ani Oromoo miti namni mirga mataa isaa danda'e qaba Oromoo gochuuf dirqamni nurra hin jiru sii galee innaa suni ta'e deemtee deebite hin gaddarre
irreechi ture. Irreechi ture. Uffata aadaa uffattee kabajaan waamanii raacheen fa'aa ishee faana suura ka'anii engadda Teedii Afroof luka banti. Siigale guyyaa caaluun du'e nuti asii gadda teenyu achiiti luka bantee caffarti. Dhaggeeffadhaa. Achi luka bantee caffarti. Ji 3-4 booda irreechi kuni dhufee gaafa irreechaa akka kabajaatti akka giiftiitti isheen waraqataan waamamtee Oromoon akkasiin kabajamu. Oromoo miti warreen jala jirtan Oromoo miti qulqulluuyyuu namni Oromoo akkasaan kabaju. Siigale ishee gandee ishee udaanee gandarra deemtu kabaja siigale. Waamamtee ammas immoo gaafa irreechaa hudduu ishee banaa turte achitti. Of dhiitaa turte waan barbaadee gochaa turte siigale. Maaf kuni ta'a kan du'e obboleessa keenya kan isheen taphattu si faana siigale. Ati amma kootti dhaggeeffadha. Ijoollee durbaa faana nanaasa'a, ijoollee geeminatti ergatan faana nanaasa'a. Raachee kanaan komatu. Ijoollee Oromoo namni geemii isa faana haasa'u tokko hin jiru. Maaliif wettanii inni hin barbaanne ta'uu danda'a. Kana maaliif gootaan? Namni qeeqamne hin jiru dhaggeeffadhu. Oromoo taateen qeeqamtaan qeeqamta. Gaafa balleessitan raggatamtaan raggatama bakka kanumatu jira. Wanti haaraa wanti jiru tokkoyyuu. Raachuu raggatuu fi hawwii raggachuun seenaa haadhaa fi abbaa miidiyaa irratti gadi baasee haasa'uun badii. Ijoollee lafaa dhufanii raacheen mana namni 500,000 taa'ee si ilaala. Ijoollee keenya ijoollee Oromoo ija yoo baaste yoo argisiiste maal rakkoo qabaa kan jedhu teenyee haasofne jechuudha. Dubbiidha. Kani mana banatanii inni kaleessa dubbate kan hojjetame ji'a 2-3 dura. Rabbisnitti argisiisu. Guyyaa sanuma dhufee hojjechuu danda'a. Ji'a 3-4 dura kan hojjetame viidiyoo har'a fuudhee. Geemis taphachiisuu dide Yasoolan. Nallee turre sa'aatii sana intala ayyuttii sanatti aarree sitti dubbannee jirra. Kan sitti dubbannes immoo isa nuti arrabsine isa nuti siin jechoota nuti darbanne sana dhiifama. Garuu maarratti dubbatan ijoolleen kun? Maaliif narratti taa'anii haasa'anii jettee of ilaaluu kan qabu moo siidhaan jedhee? Siigale. Dhalli namaa akkasi. Yoon arrabsame maaliif hin arrabsame? Maalan godheen jedhaan? Ijoollee sana faana haasota, ijoollee Amaaraa faana haasota, ijoollee Amaaraa faana beekamtii kennitaaf ijoollee man beekamne, ijoollee makaraarraa ilma Oromoo tokko ijoollee ragaddus haa ta'u, ijoollee walaloo walleessitus haa ta'u, ijoollee siidii baafachuu. Nama meeqatu waa baay'ee keessa galleen haasu. Ani mucaa kana dhaggeeffadha. Gaafa ijoolleen ol fuutee gad fuutee uummata shawaa faana isarra darbite maatii isaa maqaas ni waamuu danda'a. Maatii isaa uummata shawaa gad fuutee ol fuutee miiccuu famasiin asirra jiru maqaas ni waamuu nan danda'a. Anaatu adda durummaan dhaabbate ijoollee shawaa dura. Sittini viidiyoon jira galiidhaan. Utuu ijoolleen shawaa tokko baateen dubbatiin anaatu bahee dubbate. Mucaa kanaaf raacheef siigale. Jibba isaan qabu. Maal na godhe eessatti wal argina eessatti wal geenyaan isa jibbaan. Maaliif isa jibbaan?